Hayyee faamilii har'a nama tokko qabadhee dhufeera nama isin beektan jedhee yaada har'a eenyu wajjin jira? Carraa Garramoo. Carraa Garramoo wajjin jira. Carraa Garramoon pirimeer liigii keessaa eenyuun deeggara? An akkuma beekamu deeggara kilaba guddicha Ingilaandii yeroo maraa kan ta'e Manchester United. Manchester Unitediin deeggaraa siizinii kana Arsenaaliif Siitiin morma wal qabanii jiru. Eenyu yoo nyaate jaallattaa? Eenyutu nyaate itti tilmaama? Already taphichi du'aadha jedhee yaada. So Arsenaalti nyaata garuma duubadha. Arsenaaliin nyaata jennee yaadne nuti garuma duuba Arsenaalti nyaata jennee dabarra. Arsenaaltu nyaata jedheeraa taphattoota Manchester duraanii keessaa yookaan liijendoota duraan jiran keessaa kanatti baay'ee dinqisiifattu yookaan jaallattu eenyu? Okay, Ronaldo taphattoota kamittiyyuu hin madaalchisu. Ronaldoon addatti immoo David Beckham. Ronaldoon addadha. So leejendoota durii keessa David Beckham. Wow. Ronaldoodhaaf iddoo addaa kennee jira. David Beckhamin baay'ee jaallataa galatoomi jedha. Dhumarrattis taphattoota Arsenaal amma taphachaa jiran kana keessaa namni baay'ee jibbitu jira. Namni ati baay'ee jaallattu jira. Baay'ee kan hin jaalladhu hin qabu garuu William Saliibaan natti tola. Walumaa gala garuu kan hin jibbu Gabreelidha. Kanuma. Jaallatu garuu baasii dubbate William Saliibaadha. Carroo galatoom. Ayyee galatoomati illee obboleessa.